oduu teenya jalqabaatiin Pirezidaantiin Somaaliilaand Musee Bihii Abdii irra deebi'iin kan filataman yoo ta'e waliigaltee Abiyyi waliin mallatteessan akka itti fufsiisan waadaa galan. Ji'a 11 dura Abiyyi waliigaltee kan mallatteessan Musee Bihii Abdii Somaaliilaanditti irra deebi'iin pirezidaantii ta'uuf filannoo dorgomuu irratti argamu. Filannoon guyyaa boruu gaggeeffamaa. Filannoon Somaaliilaand maal fakkaataa? Gabaasa bal'aa qindeessineerra. Oduu biraatiin Itoophiyaatti namoonni kalee teenya bitadhaa jechuun gara hospitaala Qiddus Phaawulos dhaqan dabalaa jiru jedhame. Haa ta'u malee hospitaalli Qiddus Phaawulos odeeffannoon al'eeniin baasee sobaa jechuun oduun kun hospitaala kan hin ilaallanne ta'uu hubachiise. Hospitaalli kun dhimmicha haaluudhaaf yaadus dooktarri achi keessa jiru tokko immoo dhimma kanarratti gama miidiyaa hawaasaa isaatiin dhugaa jiru saaxilan. Namoonni maaliif kalee isaanii gurguruu barbaadanii? Gabaasa bal'aa dhageessu. Oduu biraatiin dargaggoonni waraana bilisummaa Oromoo maqaa dhahachuun daa'ima ganna 7 butuun birrii miliyoona 1 gaafatan adabaman. Bal'inaan isin biraan geenya. Oduu biraatiin fiigichi guddichi Itoophiyaa marsaan 24ffaan gaggeeffamuufi jedhame. Fiigicha Great Ethiopian Run jedhamuun beekamu gaggeeffamuuf jiru kana irratti atileetiin Keeniyaa beekamtuun akka hirmaattuuf affeeramteetti. Atileetiin Keeniyaa affeeramte eenyu? Fiigichi kun yoom gaggeeffamaa? Ni dhageessu. Oduu teenya xumuraatii fi biyya alaatiin Israa'el Gaazaa keessatti duguuggaa sanyii hamaa raawwachaa jirti jedhan ilmi mootii Saawudii. Daayiparii Ameerikaa jedhamuun kan beekaman ilmi mootii Saawud Arabiyaa Mohammed bin Salmaan yeroo jalqabaatiif Israa'el cimsanii balaaleffatan. Daayipariin Ameerikaa Mohammed bin Salmaan maal jedhanii? Gabaasa bal'aa ni dhageessuu. Akkam jirtu daawwattootaaf hordoftoota Anolee Global Media. Oduuf odeeffannoo keenya guyyaarraa tokko jennee jalqabneeti jirra. Odeeffannoo keenya ijoo isaa amma dhageessan guutuu isaa isin biraan geenya. Haga xumuraa sagantaa keenyaatti dhaggeeffachuun yaada qabdan gara koomentiitiin nuuf barreessaa. Viidiyoon keenya namoota hedduu biraa akka dhaqqabuuf ammoo like, share, subscribe godhuun dagatinaa isiniin jenna. Kallattumaan gara gabaasa bal'aattiin isin qajeelcha. Oduu teenya jalqabaatiin Pirezidaantiin Somaaliilaand Musee Bihii Abdii irra deebi'iin kan filataman yoo ta'e waliigaltee Abiyyi waliin mallatteessan akka itti fufsiisan waadaa galan. Ji'a 11 dura Abiyyi waliigaltee ulaa galaanaa kan mallatteessan Musee Bihii Abdii irra deebi'iin pirezidaantii Somaaliilaand ta'uuf filannoo dorgomuu irratti argamu. Somaaliilaand guyyaa boruu filannoo pirezidaantii gaggeessuuf qophii xumuruu beeksifteetti. Gaanfa Afrikaa keessatti Riippaabilika jettee tan of waamtu Somaaliilaand naannichatti waldhibdeen dippiloomaasii dabalaa wayita dhufutti filannoo pirezidaantummaa roobii boruu gaggeessuu irratti argamti. Bara 1991 Soomaaliyaa irraa walabummaa kan labsatte Somaaliilaand ammatti Soomaaliyaa waliin wal bira qabamtee yoo ilaalamtu tasgabbiinis ta'ee qabeenyaan dursuu irratti argamti. Garuu Somaaliilaand akka biyyaatti beekamtii idil addunyaa argattee hin beektu. Somaaliilaand sadarkaa addunyaa beekamtii kan hin arganne ta'ullee maallaqa, paaspoortii fi waraana mataa isheetiin biyya sochootu taateetti. Somaaliilaand keessattuu waliigaltee falmisiisaa baatii ammajjii keessa mallatteessite hordofuun naannichi waldhibdee dippiloomaasii haarawaa keessa seeneera. Duraanuu qe'ee azaaba lafarraa jedhamuun tan beekamtu baatii Afrikaa erga isiin waliigaltee Itoophiyaa waliin mallatteessite daranuu sodaan uumameera. Kanaanis Soomaaliyaa fi Itoophiyaa gidduutti muddamni dhalatee Masris dhaqqabeera. Kun hundi kan ta'eef Somaaliilaandiin beekamtii idil addunyaa argachuu fi irra deebi'iin filatamuuf dorgomaa kan jiran pirezidaantiin Somaaliilaand Musee Bihii Abdii Finfinnee irraa beekamtii idil addunyaa argachuuf jecha qarqara galaana Diimaa kiiloomeetira 20 dheeratu Itoophiyaaf kireessuu yaadanii turuun waliigaltee mallatteessanii turan. Kun ammoo akkuma jenne ammajjii 2024 guyyaa tokko akkuma seeneen ture. Ta'us garuu bal'inni waliigaltee sana haga ammaatti ifatti kan hin ibsamne yoo ta'u, Itoophiyaan ammallee waliigaltee kana ifatti maal akka ta'e waan mirkaneessite hin qabdu. Yoo ta'es Itoophiyaan ulaa galaanaa argachuuf waliigaltee sana mallatteessuu qofa ibsitee turte. Somaaliilaand gama isiitii waliigaltee sana ilaalchisuun
Itoophiyaan beekamtii idil addunyaa naaf kennuuf waliigallee jirraa jettee turte. Itoophiyaan garuu jecha kana haga ammaatti ofiif hin dubbanne hin mirkaneessines. Ergasii as Soomaaliyaan Itoophiyaan daangaa koo sarbiteetti jechuun himachaa turuun ni yaadatama. Bara 2017 irraa jalqabee Soomaaliilaand bulchaa kan jiran Musee Bihii Abdii amma qaadhimamtoonni mormitoota gurguddoon lama isaaniin dorgomu. Isaanis Abdurrahmaan Muhammad Abdullah yookaan ammoo Irroo kan jedhaman paartii wadanii irraa yoo ta'an, inni biraa Feezal Alii Waraabee akka dorgommii cimaa Musee Bihii Abdii waliin gaggeessantu eegamam. Sadeen isaaniitu uummata Soomaaliilaand fayyaduuf waadaa galuu irratti argaman. Isaan keessaa Musee Bihii Abdii irra deebi'iin Soomaaliilaanditti yoo filatamanii pirezidaantii ta'an waliigaltee Itoophiyaa waliin taasifame akka itti fufsiisan kan waadaa seenan yoo ta'u, mormitoonni isaa garuu waliigaltee kana qeequu irraa of qusataniiru. Inuma gaggeessaan paartii wadanii Irroon onkololeessa keessaa magaalaa Finfinneetti imaluun dhimma kana irratti qondaaltota Itoophiyaa faana akka marii godhan gabaasuun keenya ni yaadatama. Dhaabbileen siyaasaa sadeen dorgommii ajaa'ibaa Soomaaliilaanditti gaggeessaa kan jiran guyyootaaf duula filannoo gaggeessaa turaniiru. Inumaa haga Soomaaliilaand sodaa keessa galtuuttis gahaniiru. Gama tokkoon dhaabbileen siyaasaa lamaan hafan Musee Bihii Abdii Soomaaliilaand qoqqoodaa jira jechuun tibbana himachaa turan. Akka seera filannoo Soomaaliilaanditti filannoon guyyaa lama yommuu hafutti sochiin duula na filadhaa fi walga'iiwwan taasisuun dhorkadha. Qondaaltonni filannoo Soomaaliilaand akka ibsanitti namoonni miliyoona takka tuqaa lamaa ol filannoo guyyaa boruu gaggeeffamuuf buufataalee filannoo 2648tti sagalee kennuuf galmaa'aniiru. Namoonni miliyoona takka tuqaa lama eenyu filatan kan jedhu boru yookaan guyyaa itti aanu ifa ta'a. Oduu biraatiin Itoophiyaatti namoonni kalee teenya bitadhaa jechuun gara hospitaala Qiddus Phaawulos dhaqan dabalaa jiru jedhame. Haa ta'u malee hospitaalli Qiddus Phaawulos odeeffannoon ALA'niin baase sobaa jechuun hospitaala kan hin ilaallanne ta'uu hubachiise. Hospitaalli kun dhimmicha haaluudhaaf yaadus Dooktarri achi keessa jiru tokko dhimma kanarratti gama miidiyaa hawaasaa isaatiin dhugaa jiru saaxilan. Itoophiyaatti labsiin arjooma qaamaa hayyamu yookaan qaama kee yoo barbaadde gurgurachuu si dandeessisu ji'a tokko dura paarlaamaaf dhiyaatee ture. Tibbana immoo labsii kana hordofee namoonni kalee teenya bitadhaa jechuun gara hospitaala Qiddus Phaawulos dhaqan dabalaa jiru jedha gabaasni kalee isa ALA'niin baase. Itoophiyaatti jijjiirraan kalee fulbanaa bara 2007 kan eegalame yoo ta'u, giddugalli jijjiirraa kalee biyyaalessaa kun Finfinnee hospitaala Qiddus Phaawulositti kan eegaledha. Kanaanis yeroo ammaa tajaajila kalee jijjiiruutii fi gosoota wallaansa biroo waliin walqabatu hedduu giddugalichi kennuu irratti argama. Daareektarri giddugalichaa Dr. Tsaggaayee Biraanee ALA'nitti akka himanitti giddugalichi erga hojii isaa eegalee walumaa galatti namoota 187 tajaajila kalee jijjiiruu kennee jiraachuu himan. Daareektarichi akka jedhanitti yeroo weerara vaayirasii koronaa wallaansi qaama jijjiirrachuu kun yookaan kalee jijjiiruu kun kan dhaabbate yoo ta'u, namoota waliin qaamaan akka waliin tuqneef yaadameeti jedhan. Giddugalichi torbeetti haga nama 3tiif wallaansa kalee jijjiiruu akka godhu Dr. Tsaggaayeen himan. Hanqina meeshaalee irraa kan ka'e humna isaa guutuudhaan hojjechaa akka hin jirres dubbatan. Yeroo ammaa giddugalichi tajaajila wallaansa qaama namaa jijjiiruudhaaf rakkoo humna namaa qabaachuu baatus hanqinni ICU, siree, qorichaa, meeshaalee laaboraatoorii fi oomishaalee biroo ni mul'ata jedha Daareektarichi. Kanaaf kan gidduutti ture labsii dhiheenya kana ba'e hordofuun namoonni kalee keenya bitadhaa jedhanii gara hospitaala Qiddus Phaawulos dhufuu kan heddummeessan. Gabaasni kaleessa ALA'niin baase kun namoonni kalee isaanii maaliif gurgurachuu akka barbaadan ifatti waan jedhe hin qabu. Dhimma kanaaf deebii kan kenne hospitaalli Qiddus Phaawulos odeeffannoon ALA'niin uummata biraan ga'e sobaa jechuun gama miidiyaa hawaasaa isaatiin barreesse. Akka hospitaalli Qiddus Phaawulos jedhetti taanaan oduun namoonni kalee gurgurachuudhaaf gara giddugalichaa dhufan jedhu guutummaatti dhugaa akka hin taane darbees ammoo odeeffannoon kun hospitaala akka bakka hin buune ibsuu barbaannaa jedha Qiddus Phaawulos
gama miidiyaa hawaasummaa isaatiin ergaa barreessan. Akkasumas ammoo hospitaalichi giddugala qaama jijjiirrachuu yookaan kalee jijjiiruu sadarkaa amma jiruun namoota hedduu tajaajiluuf qophii ta'uu fi gara fuula duraattis tajaajilli kun namoota hedduu bira akka ga'u taasisuuf hojjechaa jiraachuu ibseera. Hospitaalli Qiddus Phaawulos gabaasa Al-Aynii kana fudhatama dhabsiisuus Hospitaala Qiddus Phaawulositti ogeessa fayyaa beekamaa kan ta'an Dr. Naahom Giruum guyyaa kaleessaa gabaasa Al-Aynii kana sheer godhuudhaan aniyyuu namoonni kalee koo bitadhaa jedhan na rakkisaniiru jechuun afaan Amaaraatiin barreessuun gabaasicha mirkaneesse. Haa ta'u malee sa'aa muraasa booda akeekkachiisa Hospitaalli Qiddus Phaawulos kenneen Dr. Naahom Giruum barreeffama barreesse sana miidiyaa hawaasaa isaarraa kaaseera. Oduu biraatiin fiigichi guddichi Itiyoophiyaa marsaan 24ffaan gaggeeffamuufi jedhame. Fiigicha Great Ethiopian Run jedhamuun beekamu gaggeeffamuudhaaf jiru irratti atileetiin Keeniyaa beekamtuun akka hirmaattuuf affeeramteetti. Fiigichi daandii irraa kiloomeetira 10 fagaatuu fi Great Ethiopian Run jedhamuun beekamu waggaa waggaan kan gaggeeffamu magaalaa Finfinneettis dilbata dhufu jechuun sadaasa 8/2017 akka lakkoofsa Itiyoophiyaatti kan gaggeeffamu ta'uun himameera. Fiigicha kana irratti atileetiin Keeniyaa beekamtuu riikardii maaraatoonii qabdu Chepngetich akka hirmaattu ibsameera. Fiigichi waggaa waggaan gaggeeffamu kun World Athletics Level Road Race jedhamuun beekamtii kan argate yoo ta'u bara kana haala gaariidhaan gaggeeffamuuf akka jiru ibsameera. Fiigicha guddaa daandii irraa magaalaa Finfinneetti gaggeeffamuuf jiru kana irratti atileetonni Keeniyaa akka dorgomanii fi akka keessummaattis akka hirmaatan affeeramaniiru. Affeerraan atileetota Keeniyaatiif taasifame hariiroo gaarii Keeniyaa fi Itiyoophiyaan gama hundaan keessumaa gama ispoortiitiin qabdu agarsiisuuf kan yaadame ta'uu miidiyaaleen Keeniyaa gabaasan. Waggoottan 20 darbeef Keeniyaa fi Itiyoophiyaan fiigichaan addunyaa qoraa turaniiru. Biyyoonni lamaan ollaa kun akkuma hariiroo gaarii qaban atileetonni biyyoota lamaanii fiigichaanis riikardii gurguddaa of harkaa galfataniiru. Garuu baay'ee kan nama gaddisiisu seenaa waggaa 20 keessatti Itiyoophiyaan yeroo jalqabaatiif bara 2024 Olompikii Paaris irratti Keeniyaa jalaa hafteetti. Atileetiin Keeniyaa amma Finfinneetti fiiguudhaaf jirtu Chepngetich onkololeessa 13 maaraatoonii Chicaagoo irratti sa'aatii 2 fi daqiiqaa 9 fi sekondii 57 injifannoo guddaa galmeessuun riikardii addunyaa kan cabsite yoo ta'u yeroo jalqabaatiif Finfinneetti fiiguuf akka jirtu himte. Kanaaf ammoo gammachuun qabaas jette Chepin. Anaaf Itiyoophiyaa daawwachuun koo kan jalqabaati kan jette Chepngetich atileetota Itiyoophiyaa biyyoota adda addaa keessatti kokkee wal qabaanii turre faanaas Itiyoophiyaatti wal arguufanii jette. Kanaaf ammoo gammachuu hagana hin jedhamneen qabaa jechuun Zanneeshinitti himteetti. Chepngetich atileet Tigist Asaffaa waliinis wal argiti jedhamee eegama. Atileet Tigist Asaffaa bara darbe maaraatoonii Baarlin irratti riikardii cabsuun seenaa hojjechuun ni beekama. Oduu itti aanuun dargaggoonni waboo maqaa dhahachuun daa'ima ganna 7 butuudhaan birrii miliyoona 1 gaafatan adabaman. Oromiyaatti waboo maqaa balleessuuf maqaa isaa dhahatanii yakki raawwatamu dabalaa jira jedhame. Daa'imni ganna 7 godina Shawaa Lixaa magaalaa Holotaa jiraatu tokko dargaggoota 3 ukkaanfamuun gara godina Shawaa Lixaa aanaa Ejereetti geeffame. Haala buttaa daa'imichaa akkamiin akka argamee fi dargaggoonni yakkicha raawwatan akkamiin akka to'atamanii fi adabbiin itti murtaa'e ilaalchisee BBC'n afaan Oromoo abbaa adeemsa dhimmoota yakkaa adda addaa godina Shawaa Lixaa dubbiseera. Daa'imni ganna 7 magaalaa Holotaa ganda Galgal Kuyyuutti ergamee suuqii deemaa ture tokko torbee darbe akka lakkoofsa Itiyoophiyaa onkololeessa 24/2017 tilmaamaan sa'aatii 8 irratti dargaggoota 3 butamee aanaa Ejeree ganda Dhaamottuu jedhamutti mana onaa keessa kaa'ame. Dargaggoonni halkan guutuu maatiitti bilbiluudhaan jaaldiidaa hoogganaa waboo naannichaatti kan beekamu ta'uu ibsuun qarshii miliyoona 1 akka maatiin kennaniif kan gaafatan yoo ta'u maallaqni gaafataniin kennamneef taanaan reeffa daa'ima isaanii akka fudhatan doorsisaa turan. Halkan sana guutuu maatii daa'ima kanaatti bilbiluudhaan qarshii miliyoona 1 akka geessaniif kan gaafataa turan yoo ta'u hin kennan taanaan
taanaan garuu reeffa mucaa kanaa fudhattu jechuudhaan sodaachisaa turuu hima. Abbaan adeemsa dhimmoota yakkaa kun hojii qaamoleen nageenyaa fi hawaasni naannichaa waloomaan hojjetaniin daa'imichi butamee guyyaa tokkoon booda onkololeessa 25 ganama sa'aatii 2tti to'annoo jala ooluun gaafa guyyaa 29 ammoo tokkoon isaanii irratti adabbii cimaa hidhaan waggaa 11 akka itti murtaa'e dabaluun hima. Obbo Baqqalaan miseensa hoogganaa waraana bilisummaa Oromoo kan naannawa sana socho'u Jaaldiidaa maqaa dhahachuudhaan maallaqa kana kan gaafatan dargaggoonni kun boodarra garuu sakatta'insa sarara bilbilaa isaanii ittiin bilbilan irratti moosaajii yookaan tiruu koolar jedhamuun maatiin dargaggoota kana naannawuma sanatti kan beekaman ta'uu isaanii adda baafamuu dubbata. Abbaan adeemsa yakkaa kun walooma qaamoota nageenyaa bulchiinsa magaalaa Hoolotaatii fi deeggarsa hawaasa naannootiin baajaajii daa'imni sun ittiin butamee fi bakka daa'imichi itti dhokfame adda baasuun namoonni daa'imicha butan to'annoo jala akka oolanis yaadachiisa ogeessi seeraa kun. Oduu teenya xumuraatii fi biyyaalaatiin Israa'el Gaazaa keessatti duguggaa sanyii raawwataa jirti jedhan ilmi mootii Saawud Arabiyaa. Daayiparii Ameerikaa jedhamuun kan beekaman ilmi mootii Saawud Arabiyaa Mohammed bin Salmaan yeroo jalqabaatiif Israa'el balaaleffatan. Kanaanis Gaazaa keessatti duguggaa sanyii raawwataa jirti jechuun Israa'el yoo balaaleffatan dhagahaman. Kunis erga waraanni Gaazaa keessatti eegalee qeeqa jabaa ifatti biyyattiin dhageessiste keessaa tokko jedhameera. Walgahii dureewwan biyyoota muslimaatii fi arabaa irratti ilmi mootii kun haleellaa Israa'el, Libaanos akkasumas ammoo Iraan irratti gootus qeeqaniiru. Ergaa hariiroon Saawudiitii fi Iraan fooyya'uu agarsiisuun Israa'el lafa Iraan irratti haleellaa akka hin raawwannees akeekkachiisan. Gama biraatiin Israa'el lafa Filisxeem qabatte guutummaatti akka gadhiistee baatu ilmi mootii Saawud Arabiyaa kun gaafataniiru. Gama kaaniin dadhabina hawaasa idil addunyaatiin waraanni Gaazaa keessaa dhaabbatu dhabee jedhan. Ministeerri dhimma alaa Saawudiis Israa'el Gaazaa keessatti beela uumaa jirti jechuunis himataniiru. Beela qofa osoo hin taane qe'ee Gaazaa biyyatti deebisteetti jechuunis himatan. Gaazaa irratti waraanni Israa'el onkololeessa 7/2023 jalqabdee haga yoonaatti namoonni 45,000 ol dhumaniiru. Namoota dhuman 45,000 keessaa harki 70 ol daa'immanii fi dubartoota qofaa jedha dhaabbanni mootummoota gamtoomaniin. Waggaa tokko guutuu duguggaa sanyii raawwatamaa ture kana Saawud Arabiyaan callistee ilaalaa turte. Kanaanis ammoo Saawud Arabiyaan daayiparii Ameerikaa jedhamuun beekamti. Ammaaf kan qabanne kanuma. Yeroo gaarii.